Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu. Kun sagantaa koomentii afaan Oromoo jalatti kan nuti waliin barannu sirna barruu fi barreeffama seera qubee afaan Oromooti. Kutaa lammaffaadhaan walitti deebinee jirra. Kutaa lammaffaan sagalee afaan Oromooti. Sagalee jechuun walitti hidhamiinsa qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuuti. Dubbachiiftuun afaan Oromoo dubbifamaan malettis sagaleeffamuu ni dandeessi. Garuu dubbifamaan afaan Oromoo dubbachiiftuun malatti sagaleeffamuu hin danda'u. Fakkeenya lama fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya A fi B. Fakkeenya A irratti kan argamu qubee dubbifamaa ida'uu qubee dubbachiiftuu ni kanna sagaleedha. Dubbifamaan akkuma walitti ibsine kophaa isaadhaa sagalee kannuu hin danda'u. Fakkeenyaaf laa ennee dubbisuu hin dandeenyu. La enneetuma dubbisna malee yoo qubee dubbachiiftuun bira jiraachuu baate laa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Yoo dubbachiiftuun bira jiraatte immoo laa jennee dubbisuu dandeenya. Akkasumas caratii qubaatiin kan itti mallattoo qubaatiin agarsiifamee jiru gaa jee kan jiru kun ga ida'uu a gaa jennee dubbisna. Akkasumallee karaa gadii kanatti sagalee lamaan kana gaafa finnee walitti idaanu laagaa laa ida'uu gaa jecha nuuf kennaa. Jechi kunis laagaa kan jedhu. As keessatti laan dubbifamaadha. Aan dubbachiiftuudha. Walitti dhufanii sagalee tokko nuuf uumanii jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yookaan baarratti kan argamu dubbachiiftuu kophaa isiidhaa dhaabbattee sagalee taatu. Dubbachiiftuun mataan isiitu sagaleedha jennee jirra. Fakkeenyaaf jecha jaamu kana yookaan wanni tokko waliigaltee waa takkaa mirkaneessuudhaaf jennee kan irratti waliigallu eeyyeen yookaan hajannuun kun fakkeenya sagalee dubbachiiftuun kophaa dubbachiiftuudhaan sagalee kophaa siidhaa uumamtuudha. Sagalee fi sagalee walitti fiduudhaan jecha uumna. Akkuma walitti laa fi gaa ida'uu walitti idaanee laagaa jennee uumne sagalee fi sagalee walitti finne jecha uumna. Jechaa fi jecha walitti finne hima uumna. Himaa fi hima walitti finne keeyyata uumna. Akkasumatti keeyyataa fi keeyyannillee walitti dhufuudhaan gara kitaabaatti illee deemuu danda'an jechuudha. Akkuma walitti ibsame qubeen afaan Oromoo bakka sadiitti hiramee ilaalamuu danda'a. Kutaa tokkoffaa keessatti qubee afaan Oromoodha. Dubbifamaa, qubee dubbachiiftuu, akkasumas qubee dachaa yookaan cimdi jennee bakka sadiitti ilaallee turre. Qubee dubbachiiftuu jechuun kan waliin asirratti ilaallu qubee dubbachiiftuudha. Qubee dubbachiiftuun kan jedhaman a, e, I, o, uudha. Isaan kana jechuudha. Shanan kana qubee dubbachiiftuun afaan Oromoodha. Isaan shanan kana. Akkasumas bifa lamaan barraa'uu danda'an. Qubee xiqqaadhaa fi qubee guddaadhaan barraa'uu danda'ani. Inni qalama diimaadhaan gara jalaatti argamu isa qubee xiqqaadhaan barreeffame. Fakkeenya baarra kan jiru qubee dubbifamaadha. Qubeen dubbifamaan qubee dubbifamaan
quboota dubbachiiftuu hin taane dubbachiiftuu shananirraa kan hafe jechuudha. Isaanis baa, caa, daa, faa jee aarra dabreeti baarraa jalqabaa eerra dabree faajaa iirra dabree gaajaa akkasitti qubee dubbachiiftuu shanan kanarraa hafe hundi isaaniitu qubee dubbifamaadha. Hayyeegaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya kutaa tokkoffaan kana dura waliin ilaallee jirra. Kutaa lammaffaanis kan hanga ammaatti waliin ilaallee sagantaa dheereessuurra gaggabaabsee bifa namaaf ifa ta'uun isiniif dhiyeessutu wayyaadha. Kanaafuu